Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube isaaq zeenuu hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaadha qabu jecha egaan akkuma baratamee oduuf odeeffannoowwan haarawaadhaa fi waqtaawaa haala siyaasa biyya keenya keessa walitti corree kana sin biraan geenyu ta'a hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra egaa oduun keenya inni haaraa fi inni ijoon dhimma waraana Itoophiyaa Geetaachoo kumsaatii fi Geetaachoo kumsaatii fi akkasumas ilma saarra maaltu mudate waraana sana keessatti maaltu ta'e kan jedhu waan tokko isin biraan geenya egaa akkuma beekamu ji'a darbe sana keessa Geetaachoon ilma isaa fudhatee gara adda waraanaatti deemuun isaanii yaadatama akka faanaa irratti dubbateen jechuudha yeroo adda waraanaa deemu kana keessatti ilmi isaa duukaa ture ilmi isaa kun umriin isaa ammallee xiqqaadha ilma isaa kana dugdatti baadhatee warra TDF wajjiniin lolaa ture jechuudha yeroo xiyyaaraan ummanni bakka tokkotti haleelamu mucaan kun ni argaa ture yeroo ummanni hedduun isaa loltoonni hedduun isaa biratti ajjeefamu mucaan kun ni argaa ture abbaan isaa hinduunee cinciisanii hirrafanii jedheeti sossobaa ture jechuudha osoo kanaan jiru boolla keessafa akkasumas dhagaa walakkaa guyyaa hedduudhaaf kan bulan jechuudha mucaan kun yeroo dubbatu abbaanis barana dubbateeti ture egaan bu'aan waraanni qabu kunu namoota kan lubbuu baasaa kan ammoo godaanisa seenaa abbaan biratti ajjeefamu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru ijoollee umrii daa'ima biratti namoonni hanga naga'u ajjeefamu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuudha egaan akkuma beekamu waraana kana keessatti ijoolleen Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman ijoolleen sabaaf sablammoota Itoophiyaa haadholiin ijoolleen haadha iyyeessaa hedduun isaanii akkuma argaa jirtan kana mucaan kun amma hirrafu yeroo dhaqee ciisu yeroo waraanni sun ayyariidhaan rukutamu sagalee xiyyaaraatu gurra koo keessa mataa koo keessa na dhufa jedha mucaan kun jechuudha yeroo dubbatu baay'ee kan nama gaddisiisuudha egaa mucaan kun gaafa guddatee jedhee sammuu isaa keessa yookaan nama nagaa ta'a kan jedhu baay'ee nama shakkisiisa jechuudha sababni isaa nama umriin hamma kana ga'u biratti namoonni baay'een akkas wareegamuun isaatu baay'ee kan nama gaddisiisuudha nuti umrii keenya kanaanuyyuu dhiiga xiqqoos yoo arginee jenneeti halkan irrimmin hin qabu mucaa sabiyyi kana bira abbaan isaa akkuma beektan kuno isa kana maatiinis ni dubbataa jiru jechuudha egaa wanti xiinsammuu isaa ragee baay'ee kan nama gaddisiisudha dubbii keenya irratti jechuudha haa ta'u malee mootummaan yeroo wanni kun ta'u Geetaachoo jagnummaadhaan leellisee amma fakkeenya abbootii hedduu abbootii seena qabeessa ilmaan isaanii irraa kichuun kutamanii jedhan hedduutu jiru fakkeenya kan akka Haacaaluu Hundeessaa osoo ijoollee isaa wajjiniin taphatee osoo ijoollee isaatiif waan barbaade wajjiniin ciisee wajjin taphatee hin quufin mootummaan kun irraa nyaate jechuudha fakkeenya Haacaaluu fudhachuu dandeenya wabii wabiillee milkiillee hunda jiraatu iyyuu osoo hin quufin keessatti isin sabiyyin jechuudha osoo abbaallee hin argine kan inni wareegame kun baay'ee kan nama gaddisiisuudha kanaaf mootummaan bakka kenneeraayi kan jedhu ni beekama amma fakkeenya barana dhiyeenyuma kana kan ajjeefame Abdul Jabbaar Huseen abukaatoo seeraa Abdul Jabbaar Huseen osoo inni harka namaatiin ajjeefamuusaa manni iyaalaa akkasumas hawaasni Abdul Jabbaariin kafane sun mataa qolee isaa kanarra waraanamee ajjeefamuu isaa osoo beeku mootummaan akka waan harka namaatiin hin ajjeefamne viidiyoon inni yeroo inni waraanamu gara dubbaa kanaan kan mul'ataa ture ni jira jechuudha egaan daawwattoota keenya warra kanaaf mootummaan maaliif bakka kennuu dide ilmaan isaaniiti miti ilmaan jaran quuqnee haqni jaraa'oo awwaalchi jaraa'oo fakkeenya mootummaatu awwaalchise moo hawaasa isa jara jaallatantu awwaalchise dhugaa jaraa'oo maaliif dhoske lubbuun waraana nama tokko baduun sirrii miti
sirrii yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'ee jedhee daa'ima kana argaa jirtu amma jechuudha. Halkan gadi hin ciisu yoo ciisee jedhee waan ni ta'aa ture sanatu fuuldura dhaabbata. Ayyarii yeroo xiyyaarri hawaadhaa ummata kanatti roobde ummata kana fittu sagalee isaa yaadata, waa hedduu yaadata jechuudha. Lubbuun waraana keessatti dabarfatu lubbuu haadha ilmaan hiyyeessaati, abbootii ijoollee hiyyeessaati kan ajjeefamaa ture jechuudha. Qaama mootummaa ilmaan isaanii golgee sanarra ciisan, golgee isaanii keessa ciisanii afata gaarii afatanii diraamaa yookaan yeroo jarri wal ajjeesan televiziyoonaan taa'ee ilaala jechuudha. Kanaaf waraanni biyya tokko keessatti kasaaraa guddaa uuma, godaannisa bara baraa uuma malee takkaa wanti inni faayidaa fide hin jiru. Biyyi waraanaan bilisoomte xiqqoodha. Mootummaan humnaan jiraate xiqqoodha. Amma yoonaatti mootummaan humnaan jiraate hin jiru. Mootummaan humnaan biyyattii bulchu, biyya qabate sana bulchu dhumni isaa badiidha yoomuyyuu jechuudha. Kanaaf yaa jiran guyyaa guyyaadhaan mana hidhaa keessaa dargaggoota Oromoo baasanii ajjeesuun, abbootii abbaa artistoota, abbootii ijoolleen keessan waraana keessa jirti jechuudhaan, ijoolleen keessan shaneedha jechuudhaan namoota meeqatu guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jira. Namoota meeqatu iyyuu guyyaa guyyaatti ajjeefamee reeffa isaaniillee guyyaa har'aa dargaggoon kun amma fakkeenya ajjeefamee Amboodha mana hidhaa keessatti dararamaa, mana hidhaa Qaallittii Qilintoo iddoo inni hin dhaqee hin hidhamin hin jiru. Erga mootummaan kun galeellee jechuudha. Dheengadda dhiyeenya mana hidhaa keessaa ba'ee Amboo keessatti ajjeefame du'aa isaallee reeffa isaallee jechuudha akka maatiin hin fudhanneef hanga yoonaatti fuudhamee hin awwaalamne dargaggoon suuraa irratti argaa jirtan kun jechuudha. Dargaggoowwan sadii dheengadda Naqamtee keessatti ajjeefaman mana hidhaa keessa turanii dargaggoota falmattoota ijoollee adda duree ijoollee haadha hiyyeessaa. Amma mucaan daa'imni kun boo'uun isaa haqa qaba. Mucaan kun bor guddatee nama nagaa ta'a. Bor guddatee nama ta'a moo ni maraata? Abbaan qabatee dugdatti baadhatee lolaa ture mucaan umuriin isaa hangana ga'u bor maaltu isa mudata jechuun baay'ee tilmaamuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Hadha manni kennamaa jiruuf, hadha qarshiin kennamaa jiruuf sammuu isaatti isa deebisuu hin danda'u mucaa kanatti. Lola kana keessatti obboleewwan keenya hedduu isaanii dhume. Maatiiwwan keenya hedduu isaanii dhume. Kan jara kanaallee mucaan waan bira jiruuf kan isa kana dhaga'ame waan ta'eef malee silaa osoo mucaan bira hin jiraanneeti namni garagalee ilaalu hin jiru ture. Kan mucaa kanaa kan inni beekame waan addaati, mucaa isaa fudhatee dhaqee loluun isaa akka inni beekamu godheeti jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya wanti akkanaa kun biyya keenya keessatti baay'ee tatta'aa jira. Haadholiin ilmaan isii akaayiidhaan guddifattee barsiifattee ijoolleen hedduun mana barnootaa irraa qabamanii jechuudha adda waraanaatti geeffamanii ajjeefamaa jiru. Kun kufaatii hamaadha mootummaa kanaafis ta'e biyyattiidhaafis jechuudha. Osoo jarri TDF illee namoota hedduu sababa isaaniitiin namoonni hedduun dhumeeti jira. Haati ilmaanii akkasumas ijoolleen namoonni hedduun gudeedamanii madaa bara baraan yoomuyyuu hin fayyamne keessa galaniiti jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya sagantaan hadha qabannee dhufne kanuma fakkaata. Warri maatii kiyya hin taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Hanga odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.